Makasa kalima kalahwan dulu sarana kataku amin Kristana andama Raajii arakin buliti maru ajin fattune waan salphaa su fakkaatu olaanaa fi kamadama ta'e waan bisee akkuma hir'inne waan mana Kiristaanaa dhufuu malu iddoo adda addaa sun ta'uu malatti namni Kiristaana kan kamiyyuu Garuu Kiristaanaa dhufee Raajii arakin buliti maramee dhaggeeffatee waaqayyoo jedhee waaqayyoo waa fudhatu. waaqayyoo jedhee waaqayyoo fudhachuu nama isaan taane garuu Raajii arakin buliti maramee dhaggeeffatee gara mana isaatti argamu haati buliti maramee kadhannaa isheetiin waadaa ishiidhaa kennameen foon waaqayyoo dhiiga waaqayyoo hanga fudhatutti isa eegdee nama qabsiifte waan ta'eef. Kanaafuu Raajii keenya qulqulleettii maramee namni tuffatu yoo jiraate Kiristaanota wajjiniin hin lakkaawamu gareewwan Kiristoos wajjin hin lakkaawamuu hin danda'u. Sababiin isaas aangoo Phexrosii fi aangoo Phaawulosiin dhorkameera waan ta'eef nillee Abbaa Mikaa'elaa fi Abbaa Gabriel kan jedhamu aangoo keenyaan kan dhorkameeraa ta'an nillee aangoo dhuunfaa akka qabnajaa ta'e. Murtaane gurtummaa isaatiin lamuu deebi'ee hamba dhufutti Raajii keenya qulqulleettii maramee guyyaa sanbataa namni dhaggeeffanne kan dhorkameeraa ta'uu jenneerra. Namni ajaja kitaaba kan irratti barreeffamee fi ajaja kitaabolee qulqulluu kan irratti barreeffame namni eegu garuu maqaan isaa bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. Ameen. ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የጸጋ ስግደት እንደሚገባ ታሪኬ ወጥቁሌቲ ማረሜናፊ ይልቤፍናኔ ከናዩ ካንከበጃ ከሲናፍተው ሳግለኪ ወውትሰኪ ሶስት ዘግልሻለሁ አቀዮ ስራ Namakai nalati rom melamsumati akabuti sirabai nalati kamnani jimhide uhamsa forke apata sathina kasgalati saditi amarani kamnani ye tafa bagadar holam padi gadanu yiru barbadu nafa agatu gatetti satti kambate Kristosin kandese Yamarani Gamari waaqayyoo bakka jedhamtutti eegalgatee hewaalina hidhaan cimaa nafsiibsitee kennamee yaamaaranii gaammadee waaqayyo duumesseeftuu gabbee kan dhufee sirraa kan dhalatee yaamaaranii gaammadee qulqulloota raajotaa fi gamoota qulqulloota raflee kan jiraatu sirraa dhufee bu'ee dhalatee matee annuuf mul'atee yaamaaranii gaammadee Abbaa fi hafuura qulqulluu wajjiniin jecha kan jedhamu waaqayyo amanummaa kee amanummaa isaa taasisuutiin dhufee sirraa kan dhalatee yaamaaranii gaammadee Alummataa wangeela kana labsu yaada waaqayyoo yaamaaranii gaammadee eegadeessee booda shaffaan dubrummaa isheetiin utuu akka jijjiiramne kan taasise Amaanu'eel kan deessee yaamaaranii gaammadee shaffaan dubrummaa isheetiin utuu jijjiiramne Kiristoosiin garaatti kan baattee yaamaaranii gabaasii haa ta'u. Shaffaan dubrummaa isheetiin utuu jijjiiramne Kiristoosiin kan deessee yaamaaranii gabaasii haa ta'u. Adda kan ta'e qoricha keenyaaf haaraa fi tajaajiltuu jedhamteettoo waaqayyo amanummaa isaa taasisee amanummaa isaa kan taasisee sirraa kan dhalatee yaamaaranii gaammadee nuyi kan isa jaalannu nuyi kan jaalatu sarraa
kadhadhu. Amara Islam kesenangan berkata, Salha berkata Rasulullah, Islam sekarang berkata Maatiwwaan suatu masyarakat. Islam sekarang pasna kana Islam sekarang Islam, Islam kulum khaira kulum kulum Kristen, Welkabal agar itu bukan alasan. Jangan kita berjalan berikut dunia bagi kita Islam dan Islam sebetulnya sudah begitu jauh. Karena isi jika berisi negerinya dah abudi. Rumah boleh di rumah itu sebetulnya tadi hari ini untuk timani Raajii sudah sekarang. Wahai Israel, galat itu galatan satu. Galata kesenangan kan satu di wareni maile tidak galat petang. Wareni maile tidak galat petang. Bukan kesenangan jatuh wareni Ajaa'iba cinta menjuntung. Kegawan sekedar rakyat ini. Akasmat Ajaa'iba sanggila wareni satan. Itulah menangan tahun Kitesa Yadeta. Balata Dubroo Maariyaam Hundeessaatiin kana dhaggeeffadhaa. Kabajni maayileetii yookaan qarni kan jedhamu ergamoonni kan ittiin galateeffatan amantaa kabajamtuu kana keessatti kan argamtu. Egaa warreen hafuudhaan tajaajiltan hundi keessan iyyuu isin ijoollee yookaan immoo maatiiwwan Kiristoos jedhamtanittu haaraa kan taate haati keenya Maariyaam qulqulleettiin amala qulqullummaa namsiidhaa kenname. Egaa aarsaa hixaanaa miidhagduu kan taate warreen saaruudhaan sagalee mi'aawaadhaan sagalee qinee jedhamuun ishii galateeffatan keessan iyyuu wanti kennuu waaqayyoo irraa isinii kennamu olaantummaa akka qabu akka beektan isinitti himuun barbaada. Egaa golgaan dukkanaa isin hundaa ka'uusaa hubadhaa. Haati keenya haala ifaa jedhamtee beekamti ta'e warreen waamantan isin ijoollee waaqayyoo hundi keessan iyyuu laphee qulqullummaa isin dhaggeeffadhaa. Muni addunyaan osoo wahee ga'ummame jalqabee warreen waaqayyo irraa fagaatanii jiraatan cubbuu keessa yookaan dukkana keessa akka jiraatan ni dubbanna. Egaa addeessii fi baasiin akkasumas urjiin otoo hin malin duraan dursee waggoowwanii fi ji'awwanii barris akka lakkaa'amu akka hin dandeenye ni beekama. Egaa addunyaan guutuu akkuma beezaa ta'ee yookaan immoo fuula araaraa ta'ee Yesuus Kiristoos akka dhufee lafa kanarratti maaramuudhaan dhalatee argamu. Ishiin eega sadeessee booda duraan dhufee ilmaan namootaa waan ifa hin arganneefi ifa addunyaa yookaan immoo haala ifa addunyaa jedhamtee moggaafamteetti. Kanaafuu ifa jedhama, gooftaan ifa jedhama waan ta'eef haala ifaa jedhamtee waamamti. Egaa dukkanii fi ifti addaan ba'uudhaaf akkamiin akka danda'amu ni beekama. Akkuma sana aduu fi baatiin yookaan aduu fi addeessaa uffata uume gooftaan akkasumatti urjiiwwan hundumaa uume. Haala keenya qulqulleettii osoo waliin dura
ilmaan namootaa daandii fayyinaa hin argannee ture. Bilisummaas hin argannee ture. Akkuma kanaa warreen miliyoona baay'eedhaan lakkaawwaman warreen baay'oota jedhaman kana wajjin ifoon baay'een warreen gamma kaafne aduu fi addeessa wajjin warreen hin lakkaawwanne baay'ee isaanii jira. Egaa isaan kun bultuu dukkana kana bu'anii gara addunyaa takkaa buttoo ba'ullee baatan isaan kun bultuu addunyaan cubbuu keessa gaafa jiraattu gaafa dukkana keessa jiraattu akkasumatti cubbuudhaan cuuphamtee onnaa jiraattu namoonni bultuu midhaasisuutu midhamanii jiraatu ture. Kana booda dukkanni amalli isaa dukkanni akkuma amalli isaa dukkana ta'etti namoonni mukaan achi keessatti argamanis dukkana sana keessatti jiraatan beekama. Kanaafuu dukkanni maaliin fakkaata jettan immoo dukkanni cubbuudhaan fakkaata. Yaa garuu kana keessa akkasuma baasuuf barbaachisuutu dhiyaata. Egaa mucayyoo kun yookaan immoo qulqulleessi Dubroo Maariyaamiin ifa aduu wajjin nama fakkaatu ta'uusi fudhadha. Mukti yookaan immoo kopheen miila ishiitii akka addeessa ta'e kitaabni qulqulluunis akka dubbatu hubadha. Hojii walii fuuldura ishee akka jiran duuba ishee illee marsanii akka jiran egaa amalli ishee amala ifaa ta'uusaa fi ifaan marfamuu ishee illee hubadha. Kanaafuu seerumaa fi qajeeltuudhaan kun eeggamee fi akka jiruu fi aduu akka isheen uffatte akkuma kanaa aduu akka martifattee jiraattu akkasitti akka hubattanii fi isinitti muudhaafan barbaada. Kun immoo aduu gaafa kaa'uun guyyaa jennee yookaan immoo guyyaadhaaf faaya ta'ee guyyaa hanga jechuu aduu ta'uusaa beeka. Kanaafuu isin immoo aduun jedhamanii guddaanii qulqullina foonii ta'uusaas hubadha. Irra deebi'uudhaanis akkuma akka isheetti namni addeessaa fi hojiiwwan hanfatee irraa kanaafuu isaan kun immoo faaya halkaniif yookaan immoo halkan miidhagsanidha. Addeessii fi hojiin halkan miidhagsan ta'uusaan beeka. Yeroo ta'anas qulqullina foonshiitii fi qulqullina lubbuu ishii hennaa ilaalchisudha. Halkanis guyyaas ishii fuulduratti dukkanni akka hin jirree fi guyyaa akka aduumatti fattu. Halkan illee immoo baatii fi yookaan addeessii fi hojii akka martifattudha dubbate. Kanaafuu yeroo tokkicha guyyaa tokko halkanii fi guyyaa yoo jedhamee beekama waan ta'eef kanaafuu haati keenya uumaa foonii fi uumaa nafsiitiin guutummaa lubbuutiin cimtuu taate kanatti kanaanidha faaya aduu fi faaya addeessaa akkasumattis faaya urjiitiin yookaan kanaan miidhagee ta'uu ishii beeka. Akkuma kanaa kitaabni qulqulluun gonfoo hojiiwwanii akka keewwatan dubbata. Luka ishii gajjallaa fi addeessi akka caammaa ta'ee jiru dubbata. Akkuma kanaa aduu akka uffattee fi ifa akka uffatte dubbata waan ta'eef kanaafuu
Abbaa kuleetti maaranii. Abbaa kuleetti maaranii. Addunyaa guutuudhaaf ifa akka taate. Kanaaf immoo namni iddoo kanagaa hamma kanaatti kennishii jedhamee akka nama bishaan keessa waa cuuphee hamma dakaatti qaqqabee ilaalutti wanta dagaamuu fi wanta ilaalamu wanta itti qaqqabamus miti. Egaa addunyaa kanarratti akkuma kanaa hojiin jira, baasiin jira. Akka kanaatti ilaaluu hin dandeenyu. Isaan kana bichaadhaan murtoomteetti jechuu hin danda'u. Hin danda'amu sababiin isaa kallattii fi sanii murteessuu hin dandeenye. Nugusaa yookaan mooticha sanii deesseetti waan ta'eef. Ishiirratti gonfoo ishiidhaa kenname yookaan gonfoo ishiidhaa filame akka gonfoo biyya lafaa kanaatti yookaan immoo akka gonfoo biyya kanaa namoonni walii filan walii kennanitti alaalamus ta'u. Inni kun hin darba waan ta'eef qulqulluu lafi jaatee qabaan ishee fi eebbi ishee nageenya irraa bulu amma mana maraas ta'uu. Eebbii irratti barreessuu haadha keenya qulqulleettii maalam irraa eebba ishee kabaja ishee irraa gochuu kadhannaa ishee faanaa turuu. Humna hiiraa nageenya irraa dhufuu biyya keenya argaa nu faanaasuu. Waaqayyo gooftaan ganna amma keessa jiru kana ganna eebbifamtuu nu faanaasuu. Bukaan irraa nu agarsiisu waaqayyoo ifa fannoo isaatii qaqqabsiisee bara nu jijjiirrachiisee umurii gaarii nuuf haa kennu. Waaqayyoo gooftaanii subaayee qabanne kana kadhannaa qabanne kana sooma qabanne kana waaqayyoo fiixaan akka baanu haa gargaaru. Waaqayyo gooftaan soomnee saliinee jilbeeffannee sooma kana eebba foonii eebba lubbuu akka argan hidhaa cubbuu akkasumattis hidhaan seexanaa nurraa akka fagaatu fedhii fi jaalala Kiristoos akka nu ta'u yaa Abbaa keenyaa jennaan salimaa yaa Abbaa keenyaa saliirra kan jiraattu maqaan kee galateeffamu mootummaa kee yaadatu fedhiin kee samiirratti akka ta'e akkasuma lafa irratti haa ta'u buddeen keenya isaa kan jennee akka keenyaa nu dhiisee nu dhiisuu akka inni bakka hin murtaasise. Kunsaata jina lama baru jina lama kiriya ni sanani harana tani dar kaya kulechi ruwani nagai bina kuku kejiki naga sujina dar kaya turuna oke turuna ya kayu si bigana adu baru ke sakal jana kudera ewa kudera kudera kana kudera kaya magi kudera kalau kalian lagi buka gila, baca gila, baca gila, ya bukan sahaja dengan lukisan bukan lagi, ya kerja kerja sahaja tapi waaqayyo Kitesa Yadeta saya anak sini ila Dubroo karena atas Yesus Kristus saya tiada berkawan sahaja, namun